ashama arkafon akkam jirtan daawwattoota fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa rabbiin uumetan irra iddoo garagaraa teessanii na daawwachaa jirtan. Akkuma beekamu qophiin tanaan qophii yaadota daldalaa garagaraa kanneen yoo irratti hojjettan bu'aa guddaa irraa argachuu dandeessan jee yaadu qophiin itti isinii dhiyeessuudha. Erga qophiin arree isinii qabadhee dhufe yookaan sagantaan arree isinii qabadhee dhufeetti dabruu keenyaan dura kanneen hanga ammaa subscribe gootan galanni na biraa qabdan guddaa. Kanneen hanga ammaa subscribe hin godhin hin daawwatin dhaqaa subscribe godhaa daawwadhaa barnoota guddaa irraa argattan jeetii yaada. Duuba kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota kiyya. Arraan tana qophii takkaan isinii qabadhee dhufe yaada daldalaa tokko kan yoo irratti hojjettan bu'aa guddaa irraa argattan jee yaadu. Maali dhiiroo maal nu himuu deema dhiiroo daraaraan jechuu keessa hin oolamu. Gara isin himuu cawoo kiyyaan dura hundi keessanuu like fi subscribe godhuun dagatinaa. Muuziqaa cawumsaa xiqqoo tanaan walitti deebina hara tokkollee hin deebinaan isin hin jaala. Baga jiraattan arraan tana yaada daldalaa tokkoon isinii qabadhee dhufe. Yaadni daldalaa sunis kan yoo irratti hojjettan bu'aa guddaa irraa argattan jeetti amanu. Iddoo garagaraa irraa akkasuma haala observansii biizinasii irra dhaabbadhee akkasuma barnoota kiyyaa fi wantootaan dubbisa irra dhaabbadhee wanni kun yoo irratti hojjettan bu'aa guddaa irraa argattan jee yaaduun isinii qabadhee dhufe. Kallattumaan karaa sagantaa tiyyaatti dabruudhaaf qophiin tiyya taarraan tanaa yaadni daldalaa kan yoo irratti hojjettan bu'aa guddaa irraa argattan je'ee yaadee isiniif qabadhee dhufe mana cuunfaati yookaan mana juusaa jedhaniin jechuudha. Cuunfaa kuduraa fi muduraalee jechuudha. Dhiiroo akkamitti waan kanarraa arganna wanni kun guutee jira jechuun ooltan? No. Wanni kun dhiheessiin isaa hedduu xiqqaadha. Fedhiin isaa ammoo hedduu guddaadha. Keessattuu kanneen magaalaalee akka Adaamaa, Dirree Dhawaa, magaalaa oowwituu keessa jirtan, magaalaa haalli qilleensa si'oowwaa jiran naannoo kanatti juusni haalaan deema. Manni cuunfaa jechuudha. Duuba daraaraa keenya waan kana jalqabuuf maal faadha nu feesisa? Dhiiroo ji'atti yoo qarshii meeqarraa argachuu dandeenya jaan? Jara keenya waan jaan dhageessanii karaa nama agarsiisuun waan jiraati abbaatu itti deemee dhaqa. Kanaafuu karaan isin agarsiisa. Mana juusaa banuudhaaf maal faa si barbaachisa? Akkamiin kastamara kee yookaan maamila kee bira gahuu dandeessa? Tokkoffaa wantoonni si barbaachisan meeshaalee mana juusaatiif si barbaachisan waliigala yoo xiqqaattee yoo guddattee hanga birrii 150 irraa hanga 200 si barbaachisa. Operation cost wajjiidhaan jechuudha. Akkana jechuun firija xiqqaa tokko maashinaalee itti daayituu kursiileedhaa fi yookaan teessoodhaa fi minjaala yookaan xarabeezaa garagaraa deebitee interiyerii waa'ee keessoo manaa itti tolchitu wantoota kana ammallee wantoota kushiinaa yookaan kichiniif nama barbaachisan waan jedhamutu jira. Maankiyaa, shukkaa, waan ciraniin wantoota kana. So walumaa galaan isinii lafa kaaya. Silaa whiteboardiin na bira jiraattee takkattiin isinii lafa kaaya jechuudha. Tirfii isaa hoo akkamii beeynaanaan jechuun keessan hin oolamu. Fakkeenyuma xiqqaa tokkoon isin agarsiisa. Dubbii tiyya mataa ijoorratti yeroon isinii deebi'u mana cuunfaa kana banuu keen dura iddoo filachuu danda'u qabda. Iddoo miilli namaa itti baay'atu filachuu danda'u qabda jechuudha. Akkasuma iddoo filatte tanatti mana xiqqoo bareedduu jechuudha kan waan kanaaf si tajaajiltu. Namootan garii barandaa irrattis kan eegalanii jiran biginingiidhaaf. An amma kaniin himu jiru namootan jalqabuu danda'u yoo qarshii hangana investi godhee yookaan baasee daldala kanarratti hirmaate bu'aa guddaa irraa argataa waan hin jiruuf. Garuu warri hin qabne naannoo Dirree Dhawaa kanatti ispeeshaalii magaalaa akka Dirree Dhawaa kanatti namoonni akkanumatti barandaa fi iddoo garagaraatti juusa jalqabuudhaan boodarra bakka guddoon gaanis ni jiru. Kanneen garuu maallaqa qabdanii investi godhuu dandeessan waan kanarratti investi yoo gootan bu'aa irraa argattan. Walumaa gala koostiin isin baaftan qarshii 150 hanga 200 bira hin kuttu. Moderate kan ta'e jiddugala kan ta'e jechuudha. Duuba daraaraa keenya hangana baafnee waan kana eegallee fayyadamaan hin jiru jechuu dandeessa. No. Fayyadamaan nyaataatii fi dhugaatii yeroo hunda jira. Kanaafuu erga qarshii 250 hanga 200 baaftee ji'atti waggaatti hoo yookaan guyyatti hoo qarshii meeqaan irraa argachuu danda'a gaafiin jettu na gaafachuun kan oolamu. Obboleessa kiyya akkamiin tirfii akka herreedee argattu malaan sii hima. Mee abukaadoo burcuqoo takka fudhadhu.
abukaadoo burcuqqoo takka rubuu yookaan kiiloo bakka 4tti adda fuutee harka tokko isaatutu abukaadoo san burcuqqoo takka siitaa inni suni birrii 8 hanga birrii 10ti takka hanga birrii 15 illee gee yoo feete sukara giraama 13 si barbaachisa minimum muggaa kaayamu birrii 2 hanga birrii 5 akkasuma soogidda si barbaachisa xuuxxoo dhiifama xuuxxoo si barbaachisa xuuxxoolleen birrii 2 hanga birrii 5ti walitti yoo idaatee guutumaan guututti birrii 15 ida'uu birrii 10 godhi birrii 25 godhi hedduu ol kaaseetiin si'eemi duba abukaadoon kubbaayyaan takka yeroo ammaan tana birrii 50 irraa inni gaxaanaa kwaalitiin isaa yookaan bareedinni isaa gaxaanaa birrii 50 irraa hanga birrii 80 naannoo adda addaatti hanga birrii 100tti illee deema soo fakkeenyaaf kubbaayyaa takka birrii 50tti yoo gurgurte birrii 25 tirfirraa harkatta jechuudha yoo warra birrii 80 taate yoo ixifii 2-3 irraa harkatta jechuudha kan abukaadoo qofaan si'ime wanni kee keessa yookaan baafata kee keessa gosoota adda addaatii jira milkisheekii jira ispriisii jira fruit punchii jira wantoota kana qopheessite jechuudha soo yeroo kana calculate gootu herreedu dhiiroo guyyatti birrii meeqa hojjechuu danda'a ji'atti birrii meeqaan argachuu danda'a jettee tilmaamuu sin dhibu akka fakkeenyaattiin abukaadoo qofa sii haase akkasuma yaanni daldalaa kuni kanneen birrii 150 hanga birrii 200 qabdan yoo jalqabdan yaada bu'aa guddaa irraa argattan kanneen kanaa gadii ammoo haala kamiin akka eegaluu dandeessan guyyaa biraa bal'inaa kan hin qabadde isin dhufuta asumaan qophiin harree isin qabadhee dhufe tan yaada daldalaa torbaanitti guyyaa takka isin dhiyeessu ta'arraa tana fakkaatti qophii wal fakkaattuu fi barnoota kanaa wal fakkaatu hanga walitti deebinu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isin irraa jiraatu like fi subscribe godhuun dagatina nagaa annaa tura peace